Jabaadhuu akkuma Yerusaalemitti ragaa naaf baatee akkasumas Roomattis ragaa naaf baata. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 23 lakkoofsa 11. Jaalatamtoonni fi kabajamtoonni maatii Waaqayyoo biyya keessas biyya alaas kan jirtan bagaa guyyaa wareegamummaa qulqulluu Phexrosii fi qulqulluu Phaawulosiin nagaadhaan isin ga'e. Manni kiristaanaa keenyaa guyyaa har'aa kanaa wareegamummaa ifoota addunyaa kan ta'an kan qulqulluu Phexrosii fi kan qulqulluu Phaawulos yaadattee oolti. Egaa qulqulluun Phexrosii fi qulqulluun Phaawulos waamamuu isaaniitirraa jalqabee Kiristoos wajjin kan jiraatan bara isaanii guutuu dubbiin sagalee Waaqayyoo olola akka inni jedhu kan taasisan bara isaanii guutuu dubbii sagalee Waaqayyoo lallabaa kan jiraatan dubbiin sagalee Waaqayyoo olola akka jedhuu fi saboota hundumaa bira akka inni ga'uuf hojii guddaa hojjechaati kan turan. Qulqulluun Phexros Galiilatti dhalatee kan guddatee akkasumas immoo maatii horatee qurxummii kiyyeessee kan jiraatu kan ture yoo ta'u, gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos garuu gaafa isaa argatu obboleessa isaa Indiriyaas wajjin yeroo isaa waamutti, ati kana booda qurxummii kan kiyyeessitu miti, lubbuu namootaa gara mootummaa Waaqayyootti kan kiyyeessitu taata malee jedhee isa waamnan. Qulqulluun Phexrosis waamicha kana fudhatee gooftaa isaa duukaa bu'ee jireenya isaa guutuu Kiristoos wajjin jiraachuu kan jaallate, kanatu naaf osoo hin jedhiin gara boodatti osoo hin deebiin gara fuulduraatti deemuu kan jaallate, Kiristoos wajjin oolee bulaa kan ture, dubbii isaa dhaga'ee akkasumas immoo jireenya isaa guutummaatti Kiristoosiif kennee qulqulluu jiraachaa turedha. Qulqulluun kunii gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee yeroo duukaa bu'oota gaafatee turetti, namoonni ilma namaatiin eenyu akka jedhan duukaa buutonni waan dhaga'an yeroo itti manitti gooftaan deebisee duukaa buutota isaatiin, namoonni kanaan jedhanii isinoo eenyu naan jettu jedhee isaan gaafate yeroo turetti, qulqulluun Phexros ati ilma Waaqayyo jiraataadha jedhee waa'ee eenyummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbachuu nama danda'e ture. Kanarraa kan ka'es gooftaan keenya ajaa'ibsiifatee, yaa Phexros ilma Yoonaa, kanaa foonii fi dhiigni kan siif ibse miti, abbaa koo samii irratti siif ibse malee jechuudhaan qulqulluun Phexros kattaa akka inni ta'u kattaa kanarrattis immoo mana kiristaanaa koo nan ijaara, balbaloonni Si'oolii ishee hin danda'anii jedhee akka dubbatee ture kitaabarraa ni dubbisna. Qulqulluun Phexros kattaa ta'ee dhuga ba'ummaa gooftaan keenya eenyu akka inni ta'e, isa dhugaa inni ilma Waaqayyoo akka inni ta'e, inni ilma Waaqayyoo jiraataa Kiristoos akka inni ta'e gaggeessummaa hafuura qulqulluutiin abbaan samiirraa isaaf ibsee jecha kana dubbatee ture. Boodarrattis qulqulluun Phexros itti gaafatamummaa gurguddaa fudhatee kutuma kanarratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos furtuu mootummaa samiiwwanii siif laadhaa, lafarratti kaniitu samiirrattis kan hidhame ta'a, lafarratti immoo kaniitu samiirrattis kan hiikame ta'a jedhee inni furtuu mootummaa Waaqayyoo akka fudhatu gooftaan keenya isaaf laatee ture. Kanarraa kan ka'es qulqulluun Phexros bara isaa guutuu Waaqayyoorraa kennaa fudhate kanaan hangafa duukaa bu'ootaa duree isaanii ta'eetoo tajaajilaa kan ture. Akkasumas immoo guyyaa dhumaarrattis gooftaan keenya yeroo isa waamutti, yaa Simoon, yaa Phexros ilma Yoonaa na jaalattaa jedhee si'a sadii isa gaafatee hoolota isaa, korbeeyyota isaatiif akkasumas immoo ilmoolota isaa eeguu akka inni qabu, ammas kennaa kana aangoo uummata isaa eeguu kan isaaf laate. Kanarra darbees dubbii sagalee Waaqayyoo handaara addunyaa hundumaadhaaf akka isaan ga'aniif duukaa buutota isaatiin deemaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuuphuudhaan barsiisuudhaanis saboota hundumaa bartoota koo taasisaa, waanan isin ajajes isaan abboomaa, dubbii koo akka eegan isaan taasisaa jedhee akka isaan abboomee turetti, gaafa guyyaa 50ffaa hafuurri qulqulluun samiirraa isaaniif bu'ee duukaa buutota irratti yeroo bu'ee turetti, qulqulluun Phexros guyyuma tokkicha irratti lallaba guyyaa tokkichaatiin namoonni 3,000 akka isaan cuuphaman waa'ee Kiristoos akka hubatanii amantoota ta'an taasisee ture. Dabalataanis guyyaa biraa
qulqullichi Phexros namoonni 5,000 ta'an akka isaan amananiif maatiin kiristaanotaatis maatii 8,000 akka ta'anii fi isaan kun immoo xoofoo yookaan immoo waldaa Isxifaanos jedhamanillee kan waamaman maatii 8,000 kan of keessa qaban suni gara Kiristoositti dhufuudhaaf sababa nama ta'e ture. Bara isaa guutuu dubbii sagalee Waaqayyoo labsaa, dubbiin sagalee Waaqayyoos olola akka inni jedhu nama taasisee fi ergaawwan lamas kan barreessee ergaa isaatis immoo isa jalqabaa namoota wareegamummaa qulqulluu Isxifaanos irraa kan ka'e gara addunyaa garaagaraatti bittinnaan sana jajjabeessuudhaaf isaan gara Phaanxoos, Galaatiyaa fi gara Qaphidooqiyaa, Eeshiyaa fi gara Biitaaniyaatti kan faca'an sana jajjabeessuudhaaf ergaasa kan barreesse. Darbees dubbii sagalee Waaqayyoo irraa kan goran akkasumas immoo barumsa shakkii kan barsiisanis bara sanatti baay'atanii waan turaniif isaan irraa akka isaan of eeganii jiraataniifis ergaa isaa dabalee kan barreesse. Hanga dhumaatti dhuga baatuu Kiristoos ta'ee qulqulluu jiraatedha. Qulqulluu kanatu bara Neeroon Qeesaaritti dubbii sagalee Waaqayyoo osoo labsuu jireenya isaa keessatti waa'ee Kiristoos yeroo inni lallabu mootiin bara sana ture akkasumas immoo hangafoonni lubootaa Yihuudoonni waa'ee Kiristoos yeroo isaan labsan akka isaan waa'ee Kiristoos hin dubbanne isaan callisisuudhaaf yeroo garaagaraatti yaalanii akka turan kitaaba irratti ni dubbisna. Akkuma hojii duukaa bu'oota boqonnaa 4 irratti dubbisnu qulqulluun Phexrosii fi qulqulluun Yohaannis dinqii harka isaanitti raawwatame irraa kan ka'e waa'ee maqaa Kiristoosiin namchi sun akka inni fayyee fi fayyinnes samiidhaan gaditti maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin ala kan biraatti hin jiru. Namichi kunis maqaa Yesuus Kiristoosiin akka fayye beekaa jedhanii itti dubbannaan lammaffaa deebitanii maqaa Yesuus Kiristoos jedhamu kana akka waamne maqaa isaatiinis akka hin barsiisne jedhanii too isaan akeekkachiisaa turan. Sana boodatti qulqulluun Phexros faan garuu nuti namaaf ajajamuu caalaa Waaqayyoof ajajamuu nuuf wayyaa. Nama gammachiisuu caalaa Waaqayyoon gammachiisuu nuuf wayyaa. Maqaa isin hin waaminaa jettan kanaa waamuu dhiisnee jiraachuu hin dandeenyu. Kanaafis nuti maqaa Kiristoosiin lallabuu waa'ee oolmaa isaa dubbachuu callisuu hin dandeenyu jedhanii ifatti dubbatanii turan. Egaa osoo raga ba'umsaa maqaa irraa callisuun hin danda'amne kanarra jiranii qulqulluun Phexros jireenya isaa keessatti kan labsaa fi ol kaasaa dubbii fayyinaa fi dubbii jireenya ta'e waa'ee Kiristoos jireenya isaa keessatti lallabaa osoo jiraatu bara Neeroon Qeesaar kanatti Neeroon Qeesaar Roomaa keessatti qulqulluun Phexros akka inni ajjeefamuuf waa'ee dubbii Waaqayyoo waan dubbateef waa'ee Kiristoos waan lallabeef akka inni ajjeefamu barbaadamee ture. Kanarraa kan ka'e qulqulluun Phexros lallabarra osoo jiruu saboonni inni barsiisaa jiru uummanni Roomee keessa jiraachaa turan sun immoo yaa abbaa keenyaa siin nu alaa ajjeesuutii ati gara biyya biraatti baqadhu ittiin jedhanii turan. Kanarraa kan ka'e qulqulluun Phexrosis barsiisaa akka isaan hin dhabneef uummanni kun waan isaan jedhe kana dhaga'ee gara biraatti deemuudhaaf ka'ee ture. Kanaanis Roomee keessa ba'ee osoo inni deematii jiru gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma duraatiitti fannoo isaa baatee gara qulqulluu Phexros dhufeera. Karaa irratti walitti dhufan. Kanaanis qulqulluun Phexros gooftaa isaatiin waaqa isaatiin isa dhiiga isaatiin isa bitatee gaafa guyyaa jimaataa fannoo irra olee ijoollee Addaam hundumaa bilisa baaseen walitti dhufnaan ati gooftaa kootii miti garamiitti deemtaa fannoo kana baattee ittiin jedhe. Yeroo kanatti gooftaan keenya Phexrosin akkas jedhe. Ammas deebi'ee fannifamuufin gara Roometti deematii jira. Ati silaahoo hin fannifamu jettee naalaa baqattee maaliin godhaa jedhe. Kanarraa kan ka'e qulqulluun Phexros lapheen isaa tuqamee amma ka'eetoo gara Roometti deebi'uu akka inni qabu murteessee battaluma sanatti gara Roometti deebi'ee guyyaa har'aa kanatti wareegamummaa fudhachuudhaaf ga'eera. Kanaanis namoonni qulqulluu Phexros fannisan suni akka gooftatti isa fannisuudhaaf jennaan akka gooftaa kootitti na fannisiinaa gooftaan koo addunyaa kana fayyisuudhaaf jecha
dirree walakkaa irratti qaraanioo irratti akkasitti fannifamee ture. Ani garuu akkasaatti fannifamuun naaf hin ta'uuti gadi na garagalchaatii na fannisaayi jechuudhaan guyyaa kanatti gadi garagalfamee fannifamee wareegamummaa fudhateera. Eebbi qulqullicha kanaa hunduma keenya irraa olee kan bulee nuuf haa ta'u. Inni lammaffaan wareegamummaa qulqulluu Phaawulosi. Qulqulluun Phaawulosis jalqaba irratti kiristaanota ari'achaati kan ture. Akkuma hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 7 irratti barreeffame immoo yeroo qulqulluun Isxifaanos wareegamutti uffata namoota isaa ajjeesan sanaa eegatii kan ture akka inni ta'e kitaaba irratti barreeffameera. Egaa sana booda garuu Waaqayyo seena namaa kan jijjiiru waan hundumaa raawwachuu Waaqa danda'a waan ta'eef gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 9 irratti dubbisnu inni qulqulluun Phaawulos uummattoota kiristaanaa ari'achuudhaaf akkasumas balleessuudhaaf xalayaa mooticha irraa fudhatee gara Damaasqootti osoo deemaa jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa irratti isa eeggatee balaqqeessanis isa rukkuteetu Saa'ol maaliif na ari'attaa ittiin jedhe. Yeroo kanatti kanan si ari'adhu ani eenyudha jedhee qulqulluun Phaawulos isa gaafannaan ati kan na ari'attu ani gooftaa Yesuus Kiristoos isa Naazirichaati ittiin jedhe. Yeroo kanatti qulqulluun Phaawulos ari'ataa kan ture amma balaqqeessaa gooftatiin rukkutamee jennaan amma lapheessaa cabee maal gochuun akka isaaf ta'uu fi garamitti akka deemuu qabu qofa gaafatee yeruma sanatti gooftaan lubicha Gamaaliyaal jedhamurraa waan hundumaa akka inni baratu akkamitti akka inni deemu ani kan isa barsiisuu fi ergama kanaaf isa geessu akka inni jirutti himeetu isa gaggeesse. Yeroo kanarraa kaasee qulqulluun Phaawulos barumsa mana kiristaanaa baratee dubbiin Waaqayyoo isaaf ifee Kiristoos waan hundumaa isaaf ibsee qulqulloota abbootii keenya irraa baratee jireenya isaa guutuu Waaqayyoo wajjin jiraatuudhaaf ari'uurraa gara ari'atamuutti kiristaanummaa jibbuurraa amma immoo kiristaana ta'ee gara jibbamuutti maqaa Kiristoos warreen dubbatan sana balleessuudhaaf xalayaa namni baatee deemuu amma garuu waa'ee maqaa Kiristoosiif ofii isaatiif iyyuu kan jibbamu kan ari'atamu kan dirree irratti ba'ee raga baatu Kiristoos ta'u ta'e. Kanarraa kan ka'es bara isaa jireenya isaa guutuu Kiristoos wajjin ta'ee warreen isa dura turan kan hin raawwanne duuka bu'oota boodarra dhufee Kiristoos ol ba'uu isaatiin booda waggaa 8ffaatti waamamee amma garuu kiristaanota haaraa kan ta'an gara Kiristoositti kan fidu warreen gonkumayyuu waa'ee Kiristoos dhagaanii hin beekne amma gara Kiristoositti fiduudhaaf nama danda'u ta'e. Humni Waaqayyoo san hundumaa gochuu danda'a waan ta'eef. Kanaanis saboota kiristaanaa iddoo garaagaraa jiran barsiisatii kan ture darbees ergaawwan 14 kan barreessee jireenya isaa keessatti qulqulloonni jireenya isaa raawwatan qabsuura gurguddaa raawwachaa kan ture. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 9 irraa kaasee seenaan isaa bal'inaan amma hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 28 isa dhumaa irratti akka barreeffame gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos illee hojii inni Yerusaalem keessatti raawwate irraa ka'uudhaan raga ba'ummaa inni Kiristoosiif raawwate sanarraa ka'uudhaan yaa Phaawulos jabaadhu akkuma Yerusaalemitti ragaanaaf baatee amma immoo gara Roometti deemtee akkasuma ragaanaaf ba'uutu siif ta'a ittiin jedhee yeroo turetti gara Roomettis deemee dinqiiwwan garaagaraa akka inni raawwate maatii mootichaa dabalatee namoota baay'ee isaanii gara kiristaanummaatti kan deebise yeroo 2-3 gara sanatti deemee hojii duukaa bu'ummaa isaa raawwachaatii kan ture akka inni ta'ee fi yeroon isaa guyyaan xumuraa yeroo ga'u immoo akkuma hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 28 lakkoofsa 33 irratti dubbisnu guyyaa kanatti immoo dubbii sagalee Waaqayyoo labsuu isaatirraa kan ka'e dubbii sagalee Waaqayyoo ol kaasuu isaatirraa kan ka'e namoota gara Kiristoositti waamuu isaatirraa kan ka'e wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuu isaatirraa kan ka'e bara Neeroon Qeesaaritti wareegamummaa fudhachuusaa kitaaba irratti barreeffameera.
Kanaanis qulqulluun Phexros ofiisaa gadi garagalfamee waa'ee Kiristoos wareegamummaa yoo fudhatu, qulqulluun Phaawulos immoo seefiidhaan murameetu waa'ee Kiristoosiif raga baatuu dhuga baatuu isaa ta'uudhaan wareegamummaa fudhateera. Eebbi qulqulloota kanaa lamaanii hunduma keenya irra oolee kan bula nuuf haa ta'u. Yeroo hundumaayyuu humni isaaniif laatame, kennaan isaaniif kenname nurras bulee dubbii sagalee Waaqayyoo labsaa oolmaa Kiristoos dubbachaa akka jiraannuu fi sugunnii fi eebbi isaanii akka nurra buluu fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.